ufajjeesti ana akkami biraa deema maali marreeta abo daqiiqa 5 barakiinaatti kenne daqiiqa 5dhaaf kilooriksii itti kennaa dhuddu daqiiqa 5 bichaadhaaf garaa haa ciniinu akkuma waan kan kee yaadu miti sumaa yaadattu siin jedha barbe amma namni jala fiigaa jira kan argattee si ufajjeesti maali marreetaati ufajjeestu marreeman namni jaalalaaf du'e siidaa dhaabnaa fi yeroo jalqabaatiif tamajaa baatee yoo barbe kan dhala kan kee kana an dhiistee deemte argitu jettu kun oo tan jaartiin taatu dhugaa rabbi tun jaartii miti jinni keessa nama le jaartii miti jaalala osoo hin taane mucaa kana jechuudha jinni keessa itti qaranii irraa baasuudha sababni isaa namni ana dhiistee dhala kan kee deemte argitu anarraa fagaattee daqiiqa 5 hin jiraattu daqiiqa 10 daqiiqa 20 hin jiraattu jedhu kuni jaalala osoo hin taane jinni akkas godha dhugaa rabbi irra qaraasisu sheeka kenneen maqaa isaayyuu Hamza Hashimi gurbaan jimmaa sun jechuudha isatti fedhiisa isatti qaraasisu dhugaa rabbi jinniin keessaa bahu intaloo jinni keessa jira malee jaalala wayitu keessa hin jiru jaalala osoo beekte asaasa bultii namaa irratti iyyuu hin deemtu jalqabatti dhugaa rabbi osoo jaalala beekte jechuudha bultii namaatittuu iyyuu hin deemtu jalqaba irratti hanga feemaa jaalatti miti osoo waan fide ta'e anammoo kan na jaabu jechuudha dura eessa turte amma mucaanti yoo xiqqaate waggaa 20 qadii miti waggaa 20 kana jechuudha eessa turte eessuma turte har'a eessaa baati har'a eessaa akkana jaalalli kan kee akkana godhaa jira garuu ka barakiina kan summii obaasu kun jala fi gargate dhugaa rabbi daqiiqa 5 osoo barakiina obaasanii ilaalanii dhugaa rabbi daqiiqa 5 guddaa miti daqiiqa 5 qofaadhaaf achi booda garaan kun yoo ciniinaan halka garaan kun gau jedhee jechuudha hammam yeroo 2-3 yoo itti deemite Sa'idii miti nama maqaa qube nama Sa'idii irraa jedhu dhagahuun barbaaddu fakkeessiti akkam dhugaa rabbii fu silaafuu yoon isii hojjettan diraamaadha miskiina baay'ee garaa raasaa jirtan malee ani kana ajaa'ibu garuu jechuudha ijoolleen keenya ijoolleen dubartii isiifiyyuu miti isaanii waan amma shuur diraamaadha keessaa baanu ijoolleen keenya jechuudha dubartiin keenya kun ani warra dhiiraa hin fuunerra waan hin jirre wayiitu jira jedhee barbe warra fuudhee kana jedhamaa deeman warra bultii qabu kana jedha deeman namni kun ama barbe bultii illee jaarrachuu osoo hin taane miqqanyummaa isa jedhu sani haasidummaa isa jedhan sani dhugaa rabbi osoo dhiirri hin fuune kumaatamaadhaan ala heessi didii meeqa dalagu osoo dhiirri hin fuune waa meeqa jiru isin ka fuudha jala deemti badabbo maal jechuudha dhugaa rabbi waan fokkata maal rakkoo qabama isan fuune isa wajjidhan jireenya kan kee yoo eegalte tokko jettee yoo eegalte maal rakkoo qabu narratti fuudhu jettee immoo ka fuudhi sun narratti fuudhu jetteeti yoo akkas taate dogongorte maaliidhaaf dhiirri dubartii birarra si fuudha sirraalletti dirqeen godhee fuudha waa rabbi anarratti fuudhu isii irratti ammoo ana fuudhee onna jedhu sun yoo si keessa jiraate maamaatii yaadu gongorte dhugaa rabbi sababni isaa inni dubartii osoo manaa qabu sirra fuudha kun walii galaatittuu jechuudha dubartii osoo haadha manaa qabu si fuudhe isii irratti tabiraallee sirra fuudhu isaa hin hafu waan ta'eef abadan isa inuma liqimsii deeme san isuma gade onuma si deedu gadhugee deeme maali ka fuudhu osoo jiru ka warra fuutan jala deemtanii bultii namaa maalidha qilleessanattu amma xayyumsummaan dhala akka agarsiifne goote fakkeenyaadhaaf inni biyya namaa biyya keessa jira sin biyya namaa keessa jirti rakkoon jidduu kana yoo uumme akkuma simpiraankii maali jinni jaan kaayattanii walii qooftan gana irratti yoo rakkoo argame ijoolleen kun jidduu miidhamte moo miidhamne guyyaa takkaaf miidhamte sababa malee jechuudha sababa maletti guyyaa takkaaf dhalli kan kee miidhamuu qabu jechuudha waan hin taane irratti jechuudha wanti irratti osoo ta'e lawmaa miti isin biyya namaa keessa jirti tuun ammoo biyya keessa daqiiqa 5 biraa fagaachuu hin dandeettu kaara inshallah wanni ijoollee kan keessi caalatti taanee jiramoo abada wanni illee kan keessi caalatti aanee jiru bishaatti naqitan abboon kijibdii duraa jaalalaaf miti anna arsite dhugaa rabbii fuyyu maal fakkeessatti bara 1997 keessa jiramo 95 98 wayii keessa irraa bara jaalalli dhugaa lubbuun nulii kennu san maal fakkeessitiyyuu waa isanuyyuu gurbaa jaartii qabu gurbaa bultii qabu ilma isaarraa faafacaa sun qilleessina uumaa barbaachise
Ay ijoollee teenya nama nu gootan diraamichi keessa hin taa'uuf. Baadhaatti nuuf fa'aa ishii si'een.